የአረብ ልጅ ነው የወደቀብሽ? ሽንት ቤት ውስጥ ጎዳ። የስንት ዓመት ልጅ ነው? አይዞሽ ማሬ ተረጋግተሽ ንገሪና እንዲገባል። የስንት ዓመት ልጅ? 3 ዓመት። ገላውን እያጠብሽ ነው? ዋና የዋኘች ነበር ነው ትቀጭብኝ። ሽንት ቤት ውስጥ ይዋኛል እንዴ? ገንዳ ውስጥ ነው? አሁን ገንዳ ተደርጎ ሽንት ቤት ውስጥ ማስከሰፍ ትቀጭብኝ። ጠብቄት ብዬ ነበር ጠብቋት ነበር እና ንጣጥቄ ትጫወታለች። ከተወደቀች አይዞሽ እሺ። ማለት ደማች ተጎዳች ልጅቷ ህፃኗ? ይገሀኩማ ዳጌስ ቴራን ወዶ እናቷን ነክቷታል። ወረደ ማይቻለኝ ምጽዩታና ዳይመት ወርቃለ በእይቹዳ ከናውዩ ኦፌ ከኑ ጉዳ ጋፈን ጋፍ አከነ ጅሩ ባይናን ጓሴተን ኡመን በቹፊ ምጽዩታናማ ኡሱ ዳይማ ከኑ ጋሰዲቲ ኡሱ ቃማ ዲግዱ ዳምቲ ለፈዶፍቴ jechuudha. Ashamaa kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanalii Iskirichi itti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo biyya ormaa keessatti waa hedduutu rakkoodha. Kanaafiyyuu daa'ima arabaa gaafa eegdanii gaafa shaaworii galchitanii sirriitti xinqaaqee godhaa. Sirriitti daa'imti isaanii hin teechu garuu isin xinqaaqee gochuun isinirra jira jechuudha. Amma erga ishee daa'imti kun miidhamtee yookiin immoo daa'imti lafa dhoofte yookiin daa'imti kuftee bu'uumaa fi faayidaa jalqaba daa'ima san gaafa shaaworii galchitu xinqaaqee godhuu qabda jechuudha. Akkuma barbaaddee maan taane daa'imti anis nan beeka daa'ima baay'ee guddisee daa'ima arabootallee eegee guddisee argee daa'ima lama garuu ijoolleen keenya rakkoo qabu. Isin galee rakkoon keessa maalidha? Daa'ima gallakkistanii isin garan biraa bakka xinqaaqeedhaan waan hojjechuu qabda. San xinqaaqeedhaan hojjechuudha. Isin galee erga badeen boodatti akkana na godhii miila na qabee luka na qabee mataa na qabee jechuun maafi faayidaa? Faayidaa hin qabu jechuudha. Erga miidhaan daa'ima sana irra ga'ee sillee miidhaan sirra gahaa jechuudha. Shaaworii erga galchitee booda daa'imti bishaan ofirratti gadi jigsiti qabdee dhiqxa kaa. Daa'ima waggaa 3 dhiisi nama guddaa nama qaamni guddaatu iyyuu hin dhiquu miti. Saraatanyaa hin dhiqxi inni intini jechaa jirti. Kan rakkoo qabu eenyu? Ijoollee keenyaa jechuudha. Rakkoo kan qabu. Amma erga daa'imti sun miidhamte waan namatti fidin namatti hin faradin garuu immoo namarratti namatti faraduunis gaarii miti. Ani ofii kiyya waan an eegeef waggaa baay'ee daa'ima waan an guddisee argeef nan beeka. Osoo nun arguu baadhee hin haasa'u murteessu. Daa'imti gadi na dabattu hin teechu waa balleessiti. Isin galee waa balleessiti. Kanaafiyyuu erga daa'ima san beektee inni eegda ta'ee bakka qalbiin ta'e achuma jiraachuu qabdi daa'ima san biraa jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaa keessatti daa'imti isaanii miidhamtee dhiisii simbirroon yookiin immoo wanti isaan jaallatan tokko xiqqoo miidhame taanaan sin dhiistu arabu jechuudha. Isin galee kanaafuu yaa obboloota koo warreen daa'ima eegdan illee daa'ima keessan sirriitti qabadhaa. Daa'ima keessan tanaqqaqaa. TikTokiin sinitti hafu, miidiyaan sinitti hafu warreen daa'ima eegdanii jechuudha. Nagaan biyya keessanitti galuu siniif wayya. Nagaan biyya keessanitti galuu siniif wayya. Waan sin fayyadne hin fayyadamina. Wanta sin hin fayyadne jechuudha. Sinii galee dhugaa dubbachuuf amma mijattii wayii daa'imti argitanuu ta'e. Isaanillee bira jiru, ishiinillee bira jirti, kaameraan ni jira, daa'imti ishee wajjiniin isheen bakka taphaa wayii deemanii yeroo achi deeman daa'imti sun warra abbaa biratti galanii gatanii isheen madaam fi mixattiin kushiinaa seenan. Daa'imti xiqqoo sun
abbaa bira teessi nyaata nyaachaa jiru. Daa'imti sun maal taate isaan biraa deemtee bishaan sanitti kufte bahaan isaan keessatti dafanii hin argine inni ol seentetti beekaa silkii kana ilaala. Abbaan achi daa'imti garuu kan deemte namicha biraa abbaa biraa jechuudha. Ishii fi daa'imni garuu kushiina jiru jechuudha. Yeroo kanatti kaameraan illee ni agarsiisa. Mijattii san bakka beektanii hiisisuudhaaf ka'aniitu kaameraan sun poolisiin laalee akka namticha biraa deemte laalee mijattiin sun mijattii Oromooti. Bilisa baatee gaafa dura akkanatti buusee akkana daa'imta akkana taatee miidhamte garuu isaan ani ishee wajjiniin hin beektu gara keessanitti jedhe ofii isaaniitiif gaafa waan tokko jalaa badee gara keessanitti soorsuu barbaadu. Kanaaf kaameraan sun poolisiin ilaalee bilisa baasee miiciyyuu sanii siniin jedha. Kanaafuu yabbulu tokko warreen daa'ima eegdan dhugaa dubbachuuf duruma jalqaba didan. Daa'ima barbaadu daa'ima ni eegdu taanaan didi si galee. Ani amma daa'ima hedduu daa'ima 3-4 guddiseetiin ture. Galata Waaqayyoo daa'imti sun guddattee maal taatee anirree biyya sanii deemee nagaadhaan biyya kiyyatti illee galee injiraamti kansaa daa'ima abadan amma ammaatti illee daa'ima muul abadan hin jaalladhu jechuudha. Waan namni jedhu jechuudha daa'imti dhugaa dubbachuuf waan hedduu baqa bilbila abadan daa'imti sun bira jiraatte xixiqqoo lama faadha yookiin immoo baqa hin jiraa mitiiree daa'ima warreen eegdan dhugaa dubbachuuf xixiqqoon baqa. Anillee yeroo sanitti waan baay'inaan hin beeku garuu daa'ima saniif baay'een abadan haatuyyuu kisteen eegdu jechuudha. Kanaafuyyuu daa'ima san ani amma ammaatti baqa namoota illee keessumatti yoo na bira fidee daa'ima sammuu lallaaru jechuudha. Isin galee maaliif hin dida daa'imaaniif illee hin seenne hojii gaafa hin seenu galu mana daa'imta jirtullee hin seenu hin hojjedhu. Daa'ima sun baay'ee hojii caala daa'imti baay'ee namatti cimti. Hojii sa'aatii 24 hojjechuu si wayya. Daa'imti garuu daa'ima eeguun bexaam itti rakkoodha. Qoraatiitti kennuu barbaachisaa. Sa'aatii bakka daa'ima san wajjiniin hanga isheen xiqqoo ishee eenyu jettutti daa'imti keessattuu yoo lukaan deemuu qabde baay'ee si rakkisti. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Waan daa'ima kanarratti sirriitti ijoolleen keenya ijoolleen daa'ima eegdan keessattuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Rabbiin sinaa eeguu sinaa tiksuu. Kanaaf ijoollee baay'eetu balaa daa'imaatiin lubbuu isaanii darbee kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Ingidihi kan danda'u hundumayyuu isaa sirriitti of eeggannoo godhaa xinqaaqee itti godhaa. Daa'ima yoo eegdan bakka daa'ima sana irratti qoraatii kennaa malee abadan dhiistanii biraa deemuu. Ishiin osoo waan tokko fuutuutti bakka laasim daa'ima sana shintibeetii gaafatan shullaatti lafa dhoofti. Sirriitti xinqaaqee barbaachisa. Keessattuu gisee shintibeetii galchitu jechuudha. Anna akkasii ciyyoo sana irraa baradhaa. Warreen daa'ima eegdan jalatti xinqaaqee godhaa. Itti waa hunduma caala waan barbaadisnitti taafu irratti qoraatii kennaa. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokko beektee ijoollee warroota ijoollee eegan warroota akkana ta'anii ijoolleen kan gootee jedhan ani dura waan hin beekuuf baay'ee tokko saqqaqaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaaf Waaqayyo sinaa tiksu sirriitti daa'ima gaafa eegdan sirriitti xinqaaqee godhaa isiniin jedha obboloota koo. Rabbiin waa hundumaa gaditti jira. Yoo nama eegee yoo balaa namatti fides immoo waan xiqqoodhaan balaa namatti fida. Namarratti murteessuun gaarii miti. Kanaafiyyuu hanga isinii danda'ametti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa.
viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti warra YouTube kana haaraa taatan immoo like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha.